Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jalatti argamtan egaa ka har'aa guyyaa ayyaana maatii guutuu wajjiniin dhufnee jirra baga geessan isiniin jechuudha fi isiniin jechuun jaaladha baga haarawa bara haarawa yaada isinii dhufnee too jirra maatii wajjiniin mee maatittan isin dabarsitaa tokko nagaa isiniin jedhu baga geessan isiniin jedhu isinis immoo koomentii jalatti baga geessan waliin jedhaa isiniin jedha nagaa jedhii nagaa gaafadha. Baga geessanii hundumtu keessanuu ayyaana waggaa bara 2018 baga waaqayyo waliin ga'ee jedha. Egaa dubbii baay'attee farreetti fi'an jedhe Oromoon jedhan akkasaniidha. Egaa kahaanichi adillee nagaa gaafadhume Liidiyaatis nagaa gaafatta qol nagaa ittaanattis nagaa. Baga bara haaraa maaliif 2018 itti singe jedhe. Amiin baga walumaan geenye egaa ka mana guutuudhaan nyaata adda addaa dhiyeessineetoo jirraa har'aa waan addaa as keessa qorii keessas waatu jira banuuf garuu hidhamee saamsamee jira. Isiniin jechuun jaaladha waanuma fillafiitii yookaan immoo fuulletti mul'atu isinitti argisiisna. Liidiyaan illee baga geessan isiniin jetteetoo jirti maqaa ishee warri hin beeknellee asumaani baraadhaa kan itti aantu maqaa Liidiyaa jedhamti. Egaa hoggaa baranaa yoo tana garaa keessa jirti. Baay'een dadhabee jira yeroo kanatti egaa viidiyoo waggaa baranaa hojjetamee fi barana wal bira qabee kan laalu kananillee jechuudha namni gaafa garaatti baatuu fi gaafa kana gama akka wanni jedhu jechuudha. Egaa har'a immoo kun nama guddaa taate baga geessan jedhimme baga geessan jedhi jedhin ila achi keessatti ilaa hordoftoota keenya si jaalatu baga geessan jedhi nagaa baga geessan jedhimme baga geessan jedhi baga geessan jedhi achi keessatti nagaa jedhi nagaatiin jechaa jiru Liidiyaa. Egaa waggaa baranaa isheen afaan baastee nagaa isiniin jechuu dandeessi. Haala kanaan bakka jirtanitti iddoo jirtanitti nagaan keenya isinaa qaqqabu isiniin jedha. Egaa warri biyya keessa galtanii naa bilbiltanis jirtu ayyaana kana kabajuudha fi isinis baga maatii keessanii walii isiniin ga'e jechuun jaaladha. Warroonni immoo biyya ormaa keessatti gola ormaa keessatti hojiidhanis dabarsitanii waggaa har'aattis haa ta'u waggaa lamaanis haa ta'u gaafa abjuun keessan isiniif milkaa'etti nagaadhaan maatii keessan guutuu wajjiniin akka kabajan abdiin qabaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa bakkuma jirtanitti immoo waan jirutti bohaaraa ofitti gammadaa malee ofitti hin gaddinaa yoomi kiyya hin jedhina guyyaan inni hunduma keenyaafuu guyyaa dhufe malee waggaa 3 baranaa 4 baranaa anis akkasumatti gola ormaa keessa taa'ee viidiyoo malaalee bohaaraa ture jechuudha. Viidiyoowwan biyya keessaanis gaafa tokko akkas jechaatu jechuudha. Akkasitti ofirratti waan gaarii facaasaa in argitanii maatii keessa wajjin warri ijoollee qabdan ijoollee wajjin warri mana keessan qabdan maatii abbaa manaa keessa wajjin dabarsitan abdii guutuun qabaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa daabboon isinitti mul'ates ta'ee kunooti carraqsaanillee carraqsuma jedhama. Haala kanaan hojjennee qopheessineetoo jirraa isiniin jechuun jaaladha. Egaa dhiifama xiqqoo loqodaan dogongoreetis cororsaa jira. Anu barachaan jira jechuudha. Asitti immoo fandashaan dhiyaatee jira. Xarapheezaa egaa nutti hanqatee malee kenneetuun isin jira. Daabboonis kunuuti haala kanaan dhiyaate. As keessa kaammoyyuu qorii kana keessallee waatu jira. Egaa hin baasne. Dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaanidha ayyaana kan kabajaa too jirru ayyaana gaariin isinii hawwaa. Egaa namni guddaan baay'ee nu jeeqaa jira asitti nu rabbashaa jirti akkam goonares gaafa tokkottan argisiisa viidiyoo kana jechuudha. Gaafa guddatte akkatti rabbashteedhe egaa gaafa of laalan ijoollee waa baay'achuu danda'u. Kanaadhaan isiniin jedha nu walis eebbisaa nagaadhaan immoo akka waaqayyos nagaadhaan isin galchuu ijoollee keessanittis nus immoo iyyuu nu eebbisaa baga geessan nuun jedha. Haala kanaan viidiyoo isin biraan ga'uu fi isiniin jechuun jaaladha. Maalli ni jaalladha ijoollee sitti kolfaa jirtu. Nagaa jedhaani bakka chaawu jedhaani amma Liidiyaan lolaa jirti bakka chaawu baa. Egaa haala kanaanii jechuudha. Kun akka isinitti mul'atutti kun viidiyoo waraabaa jira. Egaa kun haala kanaanidha jechuudha. Kan ayyaana dabarsaa jirru baga geessan isiniin jedha irra deebiidhaani. Egaa manni kiyya xiqqaadha. Ishuma jiru keessatti kan haga mana ijaarrannutti isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha
kan haala kanaan ayyaana dabarsaa jirra. Bara haarawaa isiniinis immoo bakka jirtanitti maatii keessaniin heloo jechuudhaan maatii keessa wajjiniin dabarsaa isiniin jedha. Bilbilaan kallattii adda addaatiin kallattii intarneetitiin isiniin jedha. Egaa ka hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa bakka jirtanitti nagaanuu ta'a. Baay.